السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والرفطور تكينا جرة جرت والحمد لله جرة. بقى جرعتني بقى ساخنة جيتني. نمون هدو مجرتي كستقطوك البيب ودنديتني كان البيب نسوال برا إن شاء الله ركو حين قوة ديم سكيسة. gabaw manti ilmi namaa tokko fedhii hedduu qabaachuu ni danda'a, beekumsa hedduus qabaachuu ni danda'a, dandeettii dubbachuu illee qabaachuu ni danda'a, ni qabas. Kanaafuu dandeettii hedduu soo qabu bakka itti dubbatu sanii fi akkaataa itti dubbatu sanii tarii xiqqoo isaa itti ulfaachuu danda'a. So anillee isaan keessaa nama tokkodha. Nama wanta dubbachuu qabu hedduu qaba, bakka itti dubbatu sanii waan dhabuuf yeroo baay'ee ni callisaa akkuma keessatti qabadha. Akkasumas fedhii hedduu qaba, wantoota jireenya namaa keessatti barumsa namaaf ta'an jedheetiin ni yaadu. So kanuma amma anillee gabaabumatti haala jireenya jaalalaa fi akkasumas haala jireenya bultii keessatti wantoota barumsa namaaf ta'an ofii kiyyarraa ta'e osoo hin taane yookiin immoo ofii beekumsa qabaadhee osoo hin taane haadhaaf abbaa kiyyarraa beekumsa isaanirraa fidadhee yookiin immoo haala isaan jireenya isaaniirraa na gorsanii na guddisan keessa isaan sanirraa ka'eeti malee ofii kiyya waa beekeetiin fakkeenya isaanirraa fudhadhe san ilmi namaa maal namarraa barbaadaa jiru fi jireenya keessatti bultii keessatti maaltu namarraa barbaachisaa, ilmi dhiiraa maal dhalaa takkarraa fedha, dhalaan koo maal dhiira tokkorraa feeti, isa jedhu wantoota hedduu wajjin haasofnaa kan bichaas miti. Adeemsa keessa wantoota hedduu isiniif qabadhee dhufuuf jira. Aadaa irratti, haala kabajaa irratti, haala gabaabumatti haala hawwatii kennaa haadhaaf abbaa akaakayyuu kennaa haala isaanii yeroo duraan jiru san keessatti wantoota baay'ee nama faayidaa qaban wanta amma irratti dagatame kanneen isaan yaadachiisa barsiisuu barbaada yookiin dubbachuu barbaada. Kanas jennaan fakkeenya bultii keessatti ilmi dhiiraa fi dhalaan yoo walitti dhufan maal irraa barbaadanii namni tokko yoo walitti dhufu zimjidhee namni tokko keessa hojii jiraatee hojii nyaatee hojii dhugee zimjidhee normaal hojii jiraatee miti bultii isaa kan hojii oofatu jechuudha. Bultii dhiisii jaalala keessatti wal dandeettiin yoo hin jirre wal kabajaan yoo hin jirre jaalalli karama wayii deemee yeroo gammachuu gabaabduu wayii gammadanii san booda immoo karaatti jalaa cetuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jaalala dura wanni dursu kabajaadha. Anaaf akka kiyyattis akka haati kiyya jettettis bakka fedhettis kabajatu dursa. Kanaaf jennaan fakkeenyaaf namni tokko yoo si jaalachuun dura yoo si kabaje haala kan kee guyyaa keessatti osoo si dubbisee yaada kan kee si hubatee maal sin jedhee bakkee siif kennaa, bakkee siif kennu san immoo haalaa fi kabajaadhaan siif ibsaa sanirraa gara jaalalaatti si fida malee lafumaa ka'ee jaalala dursaa jaalalli mo'aa ta'a kan jedhu sun anaaf baay'ee bakkee hin qabu. Jalqaba ilma namaatiif kabajatu mala. Kanaaf jennaan ilmi dhiiraa keessattuu dhalaa caala ilmi dhiiraa kabajaa hedduu takka fedha. Hedduu takka fedha uumaa isaarraa kabajamuu barbaada. Shamarri keenyas dhiirota jaalallee keessa haa ta'u, obboleessa keessa haa ta'u, normaal ilmuma dhiiraa haa ta'u bakka hundattuu kabajaan isaaf mala wanuma fedhe irrattis haa ta'u. Naasanii inni jalqaba mana keessatti kabajaan jiraannaaf jaarsaaf jaartiin jaalalleef kabajaa waliif qabaannaan jaalalli isaanii sun itti fufaa yookiin akkasumas dabalaa deemu malee wanni irraa hir'ataa deemu hin jiru jechuu barbaadeeti. Kabiraan immoo yeroo baay'ee gara keenyaan rakkoo gara shamarraatiin jirus akkasumas gara dhiiraatiin jiru irrallee ni haasofna. Rakkoo gara shamarraatiin jiru isinii hima. Isiniifis barumsa haa ta'u ilma dhiiraa tokko akkamitti akka qabatanii jaalalaa fi kabajaadhaan akkamitti akka qabdan ilmi dhiiraa maal akka isinirraa barbaadu isiniif himuu danda'a jechuudha. Inni immoo ofii beekee akkuma hin jenne haadha tiyyatu na gorsee isiisanirraa barumsa fudhadheedha jechuudha. So jalqaba irratti ilmi dhiiraa tokko kabaji itti aansi immoo ilma dhiiraa hin xiqqeessine hin tuffatine yaani wanni inni balleessu irratti yeroo hunda jala deemtee qubatti qabdee akkas taate jedhini yoo inni balleessullee abshirii jedhini wanni hunda irratti waan argite bakka bu'aa isaa ta'ii bakka bu'iifi malee wanta hunda siin kan mari'achuu qabu ala bahee saayiba isaa kan giraatti mari'achuu hin qabu.
salmooni isa osoo hin taane situ godhuu qaba. Mana keessatti osoo ol deebi'een waan akkasiin mari'atee ati immoo eessaa beekta kana hin dandeettu maaliin taatu yoo jettee haamilee isaatti cabaa deema waan ta'eef wanti inni si himu san gaariis haa ta'u badaas haa ta'u ati ofitti fudhadhu abshirii rakkoo hin qabu jedhiitiin haala adeemsa keessa jecha isaa san yoo gaariis ta'uu baate sirreessuu fi qaqqaaruufis deemi. Intuffatiin keessattuu tuffii fakkeenya wanuma takka qalabatii takka bitee yoo inni sii fide riyaaluma 3 birrii 2 bitee yoo sii fide waaw maashaallah jedhi galateeffadhu. Galanni immoo ilma dhiiraatiif galatallee baay'ee takka ni fedha. Maaliif sancaala honna sancaala sii fiduuf deemtu isatti mul'ata malee ta'ammaa talabichaa miti jechuudha. Kanaafuu wanni inni gaarii akkasiif godhu yoo barbaade xiqqishoonni sii kennu san irratti guddisiitinee isa san galateeffadhu. Galanni immoo nama kamiifuu ni mala waan ta'eef jechuudha. Yoo inni aaris wajjin aaruu hin qabdu yoo inni si arrabsiisaa deebisuuf hin qabdu. Ilma dhiiraa afoo dhaabattee yoo inni si lolu ija keessa laaltee ati jalaa maal jettee ijatti baastee jennaan kalaas isii dhumatee jira bakka sanitti jechuudha. Dhiira kamiyyuu haa ta'u dhiira maali sanii kana jechuu hin danda'u dhiira kalaas gabaabumatti. Ni lola olaantummaa ni fedha olaantummaallee ni qaba ilmi dhiiraa jechuudha. Olaantummaa fakkeenyaaf mana keessan keessatti olaantummaa maatii keessan keessatti olaantummaa ka qabu eenyu abbaa keessan. Abbaa keessantu olaantummaa nama hunda caala qaba. Haadha keessan caala ijoollee keessan caala hangafa keessan caala abbaa keessantu olaantummaa qaba. Kanaafuu atillee abbaa warraan kan keessiif olaantummaa yookiin immoo mootummaa siif ta'uu dirqama akkasitti fudhattee amanuu qabda jechuudha. Ilma namaa jaalalaan fiddeetiin amala isaatiin ati ofitti fudhattee jennaan bakka marattuu namni si hin barbaanne hin jiru jechuudha gabaabumatti. Qabultii keessas jirtu qabultii keessas hin jirre barumsi siif ta'a. Ilma dhiiraa kabaji hin tuffatini hin xiqqeessini beekumsa inni beekusan waan xiqqoo yoo beeka guddoo akka baratuuf haamilee ta'ii fi haamilee itti godhi barata akkanatti beektaa barata akkana taataa jetteen yoo jette inni san caala haamilee isaa dabalaa deema. Fakkeenyaaf daa'ima takka lafaa isii dhufaa jirtu waggaa takkarraa jallamarraa jalqabee wantuma itti dubbatan santu sammuu isii keessatti seef ta'a jechuudha. Ilmi dhiiraallee sammuun isaa akka daa'imaa san wanta qulqulluu fedha siif galee wanta qulqulluu waan fedhuuf hin tuffatiin ati gabaabumatti jechuudha. Sammuu isaa qulqulluu godhuuf immoo inni guddaan sibira paawuriin sibira jira humni sibira jira. Kana jennaan akkuma daa'imaa yoo tuffattee ati akkuma baqaa hin dandeettu daa'imni takka yoo meeshaa yoo fuudhe hin dandeettu ani lolanii ati barakkanaa jedhanii yoo lolanii hin danda'u isa jedhu sammuu keessa isa dhufa daa'ima san jechuudha. Garuu daa'imni sun barratti gobaziidhaaf bartaallee maal naaf jawaab akkasii yoo jedhanii daa'imni sun daa'imummaa isaarraa haamilee qaba. Kunnatti deemu san hin sodaatu. Fakkeenya nama rukutuu irratti osoo ta'ee daa'imman sammuu isaanii qulqulluudha yommuu isaan rukutanii yommuu isaan deemanii walitti araaraman jechuudha. Kanaafuu ilmi dhiiraallee akkasi sammuu isaa waan qulqulluu takka feeti. Kanaafuu waan qulqulluu san fedhuuf immoo isa hin tuffatini waan inni sii godhu irratti galateeffadhu. Bakka bu'aa isaa ta'ii marii isaa ta'ii wanta sii mari'atu keessatti yaada badaallee yoo sitti kafidu ta'e ati yaada isaa san yeroof hayama jedhii fudhadhuutiin yeroo biraa adeemsa keessa immoo jijjiiruuf deemi. Ilmi dhiiraa sangoonaaniif gara biraa gadi hin gara alaa gadi hin bahu. Fakkeenya haadhaa fi abbaa kiyyaa yoo isiniif hime jechuudha. Bultii keessatti waggaa 38 wajji jiraatanii ijoollee 8 godhatanii jiranii alhamdulillah ammallee wajji jiraataa jiranii rabbi umriin nuuf haa dheeressu. Haadha tiyyatu yeroo baay'ee nu gorsite amalli abbaa kiyyaa baay'eetu ulfaataadha nama ulfaataadha. Innis akkam godha seetanii wajjiin mana booyaa hojii deemanii mana namni du'e hojii dhaqanii mana hojii bayaniitiin wajjiin immoo qixa yoo deebi'an isiisanii dhiisu jechuudha. Ati dhalaa miti jedhaanii bakka mana cufatti akka seenu hin fedhu isiilleen amala isaa san barattee kalaas hojis bayanii mana cufatti hin deebtu guyyaa takkammoo takka hirraanfattee balbala cufteetiin inni balbala cufaa banate taanaan kalaas isii dhumatee fi jira. Namni walitti ni bu'aa inni guddaan immoo akkasii amala isaa beekuudha. Dhiira tokko hojii jiraachuun
عمل إسا دندأ وعمل إسا ألفات عليه وتأتي ألفات أساسا بدي إساسا اتهمون رمو غارم ما إسا غارم ما إنك أو كيسا اتهمون سيف اللي إسا في اللي حاملة تعبدا سن اللي ديبسو دندتا إسا كان واحد تجرى جالنا كيست جريني كيستي نمني يرو ولدتبو أولولا نمني أكميديا رتي جالني نما كميديا رتي والدنغتني كستاني مال أني ولي قالني جرات السنة ميديا رتي نما كم بوتانا شيء اللي أنقرص اللي قيس اللي من كيست جارتي جارس تاني هو اللي تهمبون هنجرو قرو قادي بني ولي ترارم ولي هكسمه وانو مجر كناف عمل ولي بيكو عمل ولي دندقودا أتعمل سابيتي سدنديتي جنا أتسجالتي سخبجي جنا المديرة وانت براديسي لبوسا باسي سيفكلو هما الرحيم كسب أكا صفاتي في صبامنا وانتو تهدو سنف قبطي أفودن دعا نججبي سايادك يخان يوز ما فردتن كإتآن موني واي آدارتي حال مخانا واي خبجارتي واي جروفي جرين نار كيستي وانتو تهدو وانت بيفرع سنف همو دندعا كناف يادك يسن كومنتي جلتي ناف ورئيسا وانت اسم جدا نفردتا باقي اسم جالتا باقي اسم كبجا كالتوما وروني يادا غاريك أبدن وروني فيدي دبچو أبدن akkasumas beekumsa qabaatanii dubbachuu sodaatan ofumaa keessanii sammuu keessanii yaada gaariidhaan yoo guutan wanta dubbachuu barbaaddan nama isin cinaatti yeroo dubbattan inni sunillee nama biraati akkasuma gaarummaa san dubbataa deema kanaaf taanaan sammuu keessanillee wanta gaariidhaan guutaa wanta gaariidhaan yaada wanta isin godhuu dadhabdanii sammuu keessan keessa yaaddan suni yeroo biraa ofumaan ka isiniif sirraa'ee dhufeetiniin harka keessan galu argitan jechuudha kanaaf taanaan sammuu keessanis yaada gaariidhaan guutaa rabbi nagan faaken biyya keenyas nuufillee እናት ከሲት ኮሜንቲ ከሰን እኒ በርባዶ ዋንቴ ኮሜንቲ ከሰን ናፍ በሬሳ እና ካከናቲ ዮ በሬደን አንጭታኒ ያኒ ከበሬደ ዮ አንጭተን ዴቤ ዱፋ ዮ በሬዳ ምትናንጭተን ሞ አችማን ነገርቲ